Biyyoonni Arabaa Ciccimoon lameen Saudi Arabiyaa fi United Arab Emirates waraana Yaman irratti tokkummaadhaan hirmaataa turan. Lameenuu mootummaa Yaman kan beekamtii idil addunyaa qabuu fi hidhattoonni Huutii humnaan aangoorraa buusan aangootti deebisuuf tumsa waraanaa uumanii yookiin immoo waraanaan wal tumsanii hojjechaa turan. Amma garuu biyyoonni lameen kunneen Yaman keessatti waan wal dhabaa jiran fakkaatu. Maaliif kan jedhu viidiyoo kanarraa hubattu. Mootummaan Yamaniis loltoonni UAE biyya isaa keessaa akka ba'an fedhii agarsiiseera. Fedhii kanas Saudiin tumsiteetti. Taatee kana booda UAE'n loltoota ishee Yaman keessatti hafan akka baastu ibsite. Murteen UAE kun erga Saudiin iddoo gareen kibba Yaman walaboomsuuf socho'u kaawunsilii ce'umsaa kibbaa jedhamu haleelteeti. Waraanni Yaman erga bara 2014 eegalee biyyattiin guddoo barbadoofte. Bara 2015 rakkoon wayita hammaatu qindoominni waraanaa biyyoota Arabaa kan Saudi Arabiyaan durfamu mootummaa biyyattii ka hidhattoonni Huutii humnaan aangoorraa buusan aangootti deebisuuf qindoomanii tumsa waraanaa kennuu eegalan. Tumsa yookiin qindoomina kana keessatti Saudi Arabiyaa, UAE yookiin United Arab Emirates fi US gahee olaanaa qabaachaa turan. Saudiin buufata handaara galaanaa kibba Yamanitti argamu Mukallaa jedhamu irratti haleellaa raawwachuu isheef akka sababaatti kan dhiyeessitu. Buufati kun karaa meeshaaleen waraanaa garee adda baatotaa deeggarsa UAE qabaniif ittiin galan ta'uu ibsite. UAE'n karaa buufata kanaa meeshaaleen waraanaa geejjibsiifamuu himannaa jedhu haaluun haleellaa Saudiitti akkaan gadduu ibsiteetti. UAE fi Saudiin waraana Yaman keessatti garee hidhattootaa deeggarsa Iraan qaban Huutii irratti geggeeffamu keessatti waltumsuun hidhattoota kunneen haleelaa turan. Garuu garee isaan deeggaran gidduutti walqoodinsi mudachuun biyyoota lameen walitti buuseera. Saudi Arabiyaan gamasheen UAE'n gareen fedhii adda ba'uu qaban akka mootummaa deeggarsa Saudii qabu irratti haleellaa raawwatan dhiibbaa uumteeti jechuun himatteetti. Gocha balaafamaa akkanaa dura dhaabbachuuf tarkaanfiitti seenuu akka dandeessu dhaadatteetti Saudiin. Ministeerri ittisaa UAE ibsa kibxata muddee 30 bara 2025 baase keessatti loltoota farra shororkeessummaa ramadee ture Yaman keessaa akka baasu ibseera. Saudiinis gamasheen ibsa jechoota doorsisaa fi akeekkachiisaan guutaman baasteetti. Ministeerri biyya alaa Saudii ibsa kibxata muddee 30 bara 2025 baaseen muddama gareen kaawunsilii ce'umsaa kibbaa ka kibba Yaman adda baasuun walaboomsuuf socho'an uuman tasgabbeessuuf hojjechaa jiraachuu eereera. Humnoonni UAE gareen kun bulchiinsota baha Yaman kanneen akka Hadramaatii fi Al-Mahraa keessatti mootummaa Saudiin deeggaramu irratti haleellaa akka raawwatan dhiibbaa gochuu himate ibsi Saudii kun. Tarkaanfiin kun nageenya Saudii, Riippaabilika Yamanii fi naannawa sanaaf yaaddoo guddaa ta'uu ibse. Ministeerri dhimma alaa UAE garee adda baatotaa Saudiin jettu kana mootummaa Yamanii irratti kakaasuu haaleera. Atakaaroon Saudi Arabiyaa fi United Arab Emirates Yaman keessatti qofa daanga'ee kan hafu miti. Baha Afrikaa, Sudaan akkasumas hanga gaanfa Afrikaatti fulla'a. Biyyoonni biyyoota Arabaa keessaa dinagdeen isaanii daran cimaa ta'e kun dorgommiin isaan baha Afrikaa keessatti taasisan yeroo kamiyyuu caalaa dabaleera. Garuu biyyoonni kunniin maal barbaadu? Yaada xiinxalaa qaba. Bara 2020 Red Sea Council waan jedhamu tokko hundeessanii turanii sana kan hundeesse Saudi Arabiyaadha. Saudi Arabiyaan gaafa sana hundeessitu Itoophiyaan fi biyyoonni akka UAE keessaa akka ba'an kan barbaadudha. Itoophiyaan tokkoffaa Horn Afrikaa irratti gaanfa Afrikaa kanarratti regional playerii ta'uu barbaaddi. Warri galaana diimaan gama keessa jiran immoo isaanis aktarii ta'anii naannoo kanatti qaama nagaa buusu, qaama araara buusu, biyya nagaa buusu ta'anii sagaleen isaanii akka beekamu barbaadu jechaadha. Fedhiin isaanii kaayyoon isaanii wal dorgomu. Sagalee Arabaa anatti ta'uudha qaba. UAE'n ikoonomiis guddaa qabdi. Saudi Arabiyaanis akkasuma isaan tariitariidhaanis baay'ina uummataanis biyyoota galfii kana keessa naannoo Middle East kana keessa biyyoota gurguddoodha. Lamaan isaanii wal dorgomu. Wal dorgommiin isaanii anatu sagalee Arabaatii ta'uu qaba. No, waan akkanaadha malee siyaasaanii yookaan securityidhaan garaagarummaan qaban monarkiidha sirna mootiidhaan bulu garaagarummaa agas maran qaban garuu personalizing jira wanti dhuunfaatti isaa wal dorgomanii fedhiin isaan qaban tokkoffaa resource jira lafa jira biyyoonni kun lameen qotanii midhaan argatan ekonomii isaanii diversify gochuu waan barbaadaniif lafa kana barbaadu. Lafa kana immoo kan dhiyeessu Sudaan, Itoophiyaadha irra caalatti. Liiziidhaan fudhatu ekonomii benefitiidhaanis wal dorgomu garuu security actorii ta'uu barbaadu. Isaan kun emerging poweridha amma warra akka Turkey, warra akka Saudi Arabiyaa. Qatar kuni middle power jedhamu, emerging middle power jedhamu. Isaan hundi isaanii wal dorgomu. Dominate gochuuf, mo'achuuf jechaadha. Sagalee dhageettii argachuuf.
Waggoota dhiyoos wal qoccoolloo hamaa keessa galanii ka jiran Itoophiyaa fi Eritiriyaan biyyoota kunneen waliin michummaa cimaa qabu. Biyyoonni dinagdee cimaa qaban kunneen wayita wal morkii hammeessan biyyoonni harka isaanii eeggatanis goolamuun hin hafu. Itoophiyaan UAE akka michuu jabduu isheetti ilaalti. Deeggarsa maallaqaa fi humna waraanaa dabalatee deeggarsa garaagaraa irraa argatti. Eertiraanis UAE waliin hariiroo qabdi. Garuu Itoophiyaa waliin wal dhibdee keessa wayita galtu UAEs himachuu eegalteetti. Dhiyeenya kana pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii UAE'n baha Afrikaa jeeqaa jirti jechuun himatanii turan. Faallaa kanaan Saawudii Arabiyaa faana ammoo michummaa cimsataniiru. Jalqaba ji'a muddeetti wayita gara Saawudii imalan pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii Saawudii Arabiyaan dhimma laga Abbayyaaf galaana diimaa dabalatee dhimmoota naannawa gaanfa Afrikaa keessatti dhiibbaa uumuu dandeessu akka cimsitu gaafataniiru. Akkasumas biyyoota Arabaa keessaa biyyi guddoo taate kun nageenya naannawa kanaa keessatti qooda olaanaa akka gumaachitu pirezidaantii Isaayyaas gaafataniiru. Saawudiinis dhimmoota naannawa kana keessatti ijoo ta'an kanarratti mari'achuuf jila tokko gara Eertiraa akka ergitu waadaa seentee turte. Eertiraan buufata doonii Asab ka Itoophiyaan naaf mala jechuun gaaffii irratti kaasaa turtee fi kaasaa jirtu Saawudii Arabiyaa waliin ta'uun misoomsuuf yaada akka qaban gabaasonni mul'isaniiru. United Arab Emirates erga bara 2023 waraanni Sudaan humnoota nageenyaa biyyattii fi humna addaa RSF jedhamu gidduutti eegalees sochii biyyattii keessatti taasistus cimsiteetti. Mootummaan Sudaan UAE'n RSF hidhachiisuun nurratti kaase jechuun himata. Sababa kanatti UAE marii nageenyaa Sudaan keessatti hirmaachuus dhorkeera. Gareen RSF meeshaalee waraanaa, meeshaalee yaalaa fi meeshaalee biroo dabalatee United Arab Emirates UAE irraa deeggarsa guddaa argateera. Gabaasaaleen UN akka agarsiisanitti UAE konkolaattota hidhannoo, diroonii fi meeshaalee waraanaa gurguddaa karaa Chad, Sudaan Kibbaa, Liibiyaa, Riippaabilika Giddugaleessaa Afrikaa fi Somaaliyaa ergiteetti. Biyyoonni baha giddugaleessaa keessatti dinagdeen isaanii cimaa ta'e kunneen gara gaanfa Afrikaatti dhufuun olaantummaa isaanii cimsachuudhaaf yeroo kamiyyuu caalaa gahee olaanaa taphachaa akka jiran dubbatu xiinxaltoonni. Dhiyeenya kana ammoo Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kan kennite Israa'elis dabalamteetti. Kana jechuun gaanfi Afrikaa addunyaa irratti bakka filatamtuu addunyaan hundi barbaadu xiyyeeffannaa addunyaa ta'aa deemuu ishee kan agarsiisudha.